Egaa haddaan tana appilikeeshina ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira jechaadha. Pilaatfoormiin kun reefu gadhiifamee jechaadha. Pilaatfoormota kaawwanii addaa jechaadha. Maallaqa irraa akka ajaa'ibaatti hojjechuun danda'ama jechaadha. Akkuma fakkeenyaaf Populaay fa'aa jechaadha. Haala qabatee niikii qabatee akkasuma garuu kun wantoota hedduun jechaadha kaawwan caalaa jijjiiramee dhufee jira. Namoonni appilikeeshinoota kaawwan fayyadamtanii beektanii beektu. Egaa sa'aatii 2 laayivii gubbaa hojjettanii jettan piinsii yookaan 8,000 isinii kennaa jecha piinsii yookaan akka pilaatfoormota kaawwan irra jechaadha. Sa'aatii 3 waan akkasii ta'anii jechaadha. 5,000 waan akkasii argatanii 4,000 argatanii kanarra ammoo sa'aatii 2 bichaa laayivii irra ta'etti jechaadha. 6,000 argattaa jechaadha. Egaa appilikeeshina kana gabbifachuudhaaf pilaastooraa keessa seenaa jechaadha. Dozo laayiv inni itti barreessinu. Kunoo appilikeeshinichi kana jechaadha. Akkuma argartan kana isa kana erga gabbifattanii jettanii keessa seenaa jecha appilikeeshina. Egaa appilikeeshina irratti yoo dhufneen akkanatti nu baasaa jechaadha. Google kan jedhu kana filattanii jechaadha. Egaa iimeela jecha moobaayila keessa irraa qabdan filattanii kaatanii akkanatti isinii baasa. Akkuma argartan kana jechaadha. Asitti ammoo suuraa keessan galchitanii bakka kanatti ammoo yoo dhiira taate iimeelii kanarra gootaa yoo shamara taate ammoo fiimeel kan yoo irra gootaa ergasii maqaa kan kenni guutaa jecha asitti. Asin maqaa kan kenni guutaa. Asitti ammoo Indiyaa kan jedhu kana Itoophiyaa kan jedhu irra gootaa. Biyyuma jirtu filattaa jechaadha. Guyyaa dhaloota kan keetillee yoo barbaadde kanallee jijjiiruu ni dandeetta. Ni filattaa guyyaa dhaloota kan keetillee ni guuttaa yoo barbaadde. Guyyaan dhaloota kan keetii 2,200 akkasirra ta'uuf qabachaa. Walumaa galatti waggaa 18 gadi ta'uun qabu jechaadha. Ergasii bakka kanatti kunoo argartan natti fakkaata bakka kana referral koodii jedha. Referral koodii kan jedhu kana asii amma wanti guddaan jecha referral koodii kana kunoo ka asirra isiniif kaa'eeru kan argartanii amma xiyyaan isin mul'isaa jiru kana isa kana asii guuttanii jechaadha. Bakka kana guuttanii yookaan ammoo telegiraama irra isiniif kaa'aa. Telegiraama kiyyarra telegiraamni kiyyallee lakkoofsa kana telegiraama irra isiniif kaa'aa jechaadha. Achirra kooppii godhachuu dandeettanii kooppii godhattanii asii guuttanii. Egaa kunoo linkichi kana referral koodii kana fuudhee isa kana kooppii asii godhaa jecha. Ergasii aappil ni gootu. Gubbaarra kunoo wanta inni nu mul'isaaru ta'ee jira jechaadha. Ergasii next gootanii dabartanii jechaadha. Isa kana malee isin dabarsu jechaadha. Ergasii amma banamee jira. Yoo referral koodii amma telegiraama irratti nu mul'isee jechaadha yookaan kan argartanii kun asitti kun laayivii isaa kun asitti jechaadha. Gadhiifamee jiru jechaadha gamma. Akkuma argartan kana kun gadhiifamee jiru akkana ta'a. Ka amma gadhiifamee ammatti hojjechuu jiran paartii qofaa jechaadha. Profaayil kan jedhu kana irra seentanii jechaadha. Yeroo tokkoof kunoo kaasii jiru kana isarraa yoo seentanii jettan akkasuma mallee gubbaa isaarra kunoo bakka kanatti ayi cuqaastanii jechaadha. As cuqaastanii ergattanii bakka kanniin jechaadha. Asii maqaa kan kenni guuttaa. Asitti ammoo dhiira ta'uu kan kenni guuttaa. Asii guyyaa dhaloota kan kenni guuttaa. Asitti illee biyya kan kenni guuttaa. Asitti ammoo lakkoofsa WhatsAppiin fayyadamtu guuttaa jechaadha. Asitti ammoo wantuma barbaadde guutuu dandeetta. Ergasii save change jettee guuttaa jechaadha. Erga kana guuttee itti barbaadde profaayilii kan keellee asiin jijjiiratta. Kunni wanta rakkoo hin qabu. Erga kana guuttee kaatee erga akkana banattanii kaatanii akkana masiniin jedhe kana guuttanii kaatanii ID keessan kanaa fi lakkoofsa WhatsApp keessan ittiin fayyadamtan keessaan na ergitan jechaadha. Karaa lakkoofsa kanaatiin yookiin WhatsAppidhaan ta'e telegiraamaan ta'e karaa kanaan na ergitanii ergasii jechaadha. Ani eejensii isin godhaa jechaadha. Fakkeenyaaf akka namni itti na ergeeru keessaan isin mul'isa. Ergasii amma lakkoofsa ID isaati keessaan na ergitanii jechaadha. Karaa lakkoofsa as gubbaa isinii kaa'e kanaan na ergitanii
ergasii ejensii ka jedhu keessa inni seenaa jechaanin ergasii namni ejensii nama godhuu barbaadan jechaadha karaa kanaan nama guutanii jechaadha fakkeenyaaf mee ejensii haa godhu ergasii aidicha amma duratti koppii godhadheesan fidiyaasitti paastii godhaa jechaadha ergasii lakkoofsa lee jechaadha itti galchaa jecha lakkoofsa 2519 jettanii akkanatti tikikkilii ta'uu guutanii jechaadha ergasii akkana yoo guutaneedhaan anasii aad submit jennaaniin namichi sun ejensii ta'ee jira jechaadha namni ejensii godheera amma duratti isiniin jedhe kana amma paartii ka jedhamu jechaadha amma banamaa jechaadha yeroo anasii submit godhee ka'ee jedhe fakkeenyaaf amma kana ilaalumaaf jechaadha mobaayiluma tokko irratti ilaalu jira ergasii paartii seenuudhaaf jecha laayivii paartii seenuudhaaf jechaadha ኮይኒis argachuudhaaf kunoo bakka laanchi paartii ka jedhu egaa laayivii jechaadha kan seentanii bakka laayif taayitil jedhanitti wantuma ta'e jechaadha koottaa seenaattanii illee barreessitan rakkoon qabu eegas jechaadha bakka wannaa kanatti bakka raayitii san itti gootanii laanch room jettaniitiin gara paartii seentanii jechaadha egaa akkanatti amma paartii taa'utti jirtanii jechaadha akkanatti paartii ta'anii akkanatti sa'aatii lamaffaa paartii deetan pointii 8,000 argattu jechaadha yeroo keessaa ba'anii illee akkasii keessaa ba'anii riwaardii ka jedhu keessa seentanii jechaadha riwaardii ka jedhu yoo keessa seentanii jettan as keessa ammootu kun akkuma argaartan kileem godhatanii jechaadha koyinii keessan erga sa'aatii lama booda laayiviitti ittanii kaatanii asii fudhattanii akkasitti fayyadamtanii isin jira eegaa hordoftoota kiyya pilaatfoormii kun jechaadha wanti hedduu isaa hagammaa akkuma argaa jirtan kana kunoo gadhiifamee jiru jechaadha laayiviin isaallee hanga ammaa jechaadha gadi lakkifamne kunoo laayivii isaallee hagammaa gadi hin dhiifamne kanaaf appilikeeshinni kun haarawaa itti haa fayyadamnu isin jira namni hojii barbaadan karaa lakkoofsa kanaatiin naqannama ammoo namni pilaatfoorma kana yookaan aappii kana banachuu barbaadan riiferaal koodii kana fayyadamtanii akka banattan isin jira egaa hordoftoota kiyya namni gaafii qabdan komentii jira naaf ta'a yookaan immoo karaa telegiraama kiyaatiin naaf barreessaa isin jira hanga gurgurtaan walitti deemnutti nagaan tura.